Kaayyoo kee galmaan gahuuf wantoota shanan kanatti yoon fi dhugaan itti fayyadamte galma ni geessa. Tokkoffaa, jechoota namaa maal naan je'anii sammuu kee ol otoo hin ta'in miila kee jala kaa'i. Lammaffaa, rakkina amma keessa jirtuu fi cinqii sitti jirtu kana kaleessa kee yaadachuun fuuldura kee abdachuun bira kuti. Sadaffaa, ogummaa keetii fi cimina kee namatti himuu osoo hin ta'in hojjechuun garsiisi. Afraffaa, kaayyoo qabaachuu kee malee kaayyoo kee maal akka ta'e namatti hin odeessin. Maaliif yoo jette namni kaayyoo kee yoo itti himte karaa itti kuftu siif mijeessa waan ta'eef. Shanaffaa, taatee argamu ofitti amantummaan hojjedhu. Waan shanan kanatti yoon fi dhugaan itti dalagatte kaayyoo ta'e galmaan ni gahatta. Jechoota gaggaarii argachuudhaaf mana kana laayik fooloo godhuu hin dagatinaa isiniin jedha.